nagaa maatiiwwan Abdii Physics Academy akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii barnoonni akkamii akka ajaa'ibatti deemaa akka jiru abdiin qaba. Egaa har'a immoo Physics kutaa 9 boqonnaa 6ffaa kutaa 2ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kutaa irraa keessattis kan ilaallu propagation of waves and energy transmission akkaataa dambaliiwwan itti babal'atan yookiin immoo itti adeemanii fi akkaataa anniisaa itti daddabarsan bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa akkasumas channel jajjabeessaa. Viidiyoowwan barnootaa kunniin akka hojjetamaniin akka isin bira dhaqqabaniif immoo mallattoo yaadachiisa yookiin immoo notification button banachuu hin dagatinaa. Amma kallattumaan barnoota keenya kan eegallu ta'a. Egaa akkaataa babal'iinsa yookiin immoo adeemsa dambaliiwwanii fi akkaataa isaan anniisaatti daddabarsuu danda'an kan ilaalu ta'a jechuudha kutaa irraa kana keessatti. Egaa kutaa darbee keessattis ilaaluuf yaallee turre wave yookiin immoo dambalii kan jennuun it is an oscillation that travels from one place to another. Egaa wave kan jennuun hollannaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uu danda'udha jechuudha. Kanaafuu hollannaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uu danda'uun dambalii yookiin immoo wave jennaan jechuudha. Fakkeenyonni wave hedduu kaasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaaleen muuziqaa garaagaraa wave uumu jechuudha. Wave'n kun immoo maal baata jechuudha? Sagalee baateet gurra keenya bira dhaqqabee akka sagalee meeshaa sanaa dhageenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila namoota garaagaraatti eegaanii bilbiltuu hiriyoonni waliif ni bilbilu. Egaa bilbila yommuu bilbillu maalidha jechuudha? Maal fayyadamna jechuudha? Wave fayyadamna jechuudha. Wave inni fayyadamnu kunis microwave jedhama jechuudha. So anteenaan bilbila keenyarra microwave argina. Egaa microwave kun immoo signal yookiin immoo ergaa nuyi dubbannu baateet hiriyaa keenya bira isa bilbilatti bilbilee bira nu dhaqqaba jechuudha. Kanaafuu applicationin bilbilaa maal fayyadamneeti jechuudha? Principally yookiin immoo wave fayyadamneeti jechuudha. Waveewwan kana keessa immoo microwave kan jennuunidha jechuudha. The other is when you throw a stone into a pond. Egaa yoo dhagaa haroo yookiin immoo bishaan ciisee wayiitti yoo darbattan egaa dhagaan darbatame sun energy baateet achitti kufa jechuudha. So energy'n suni maal ta'a jechuudha? Bishaan suni akka dambalii taasisa jechuudha. Akka dambalii taasisa jechuudha. Dambaliin bishaan sana keessa energy'n dhagaan darbatame itti bu'e suni bishaan keessatti daddarbuudhaan maal uuma jechuudha? Wave uuma jechuudha. So dambaliiwwan bifa kanaan hubachuu ni dandeessu jechuudha. Isaan kunniin hunduu fakkeenyota dambaliiwwaniiti jechuudha. Based on the way they are produced or on the basis of their ability or inability to transmit energy through a vacuum, waves can be categorized into two chief groups. Egaa dambaliiwwan wantoota gurguddoo lamarratti hundoofnee qooduu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa their ability or inability to transmit energy through a vacuum. Vacuum keessa bakka homtuu hin jirre bakka duwwaa keessa dandeettii yaa'uu fi yaa'uu dhiisuu isaan irratti hundoofne waveewwan iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Kanaanis the first one is mechanical waves. Egaa mechanical waves kan jennuun dambalii makaanikaalaati. Dambalii makaanikaalaa kun kan vacuum keessa yookiin immoo iddoo duwwaa keessa yaa'uu hin dandeenye. Yaa'uudhaaf maal barbaadu jechuudha? Mediumii barbaadu jechuudha. Mediumii barbaadu yookiin immoo waan keessa yaa'an barbaadu, materiaalii barbaadu jechuudha. Isaan kun mechanical waves jedhamu jechuudha. The second one is electromagnetic waves. Dambaliiwwan elektiroomagnetawaa jennaan. Dambaliiwwan kunniin immoo vacuum keessa yaa'uu kanneen danda'anidha yookiin immoo bakka duwwaa keessa yaa'uu kan danda'anidha. Yaa'uudhaaf dirqama materiaalii yookiin immoo mediumii kan barbaadan miti jechuudha. So electromagnetic wave vacuum keessas akkasuma medium keessas daddarbuu danda'u jechuudha. Okay, kan jalqaba mechanical wave haa ilaallu. What are mechanical waves? Maal isaan? Mechanical waves are waves that require material medium for their propagation. Egaa mechanical waves kan jennuun yookiin immoo dambaliiwwan makaanikaalaa kanneen jennuun babal'achuu isaaniitiif yookiin immoo yaa'iinsa isaaniitiif maal barbaadu jechuudha? Medium yookiin immoo materiaalii barbaadu, waan keessa yaa'an barbaadu jechuudha. Waan keessa yaa'an. Wantoonni keessa yaa'an kun qilleensa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, solid matter ta'uu danda'a.
wantoonni kunniin yoo jiraachuu baatan vaakiyuumii keessatti bakka homtuu hin jirre keessatti weeviiwwan kun osoo uumamanii iddooma jiran sanitti hafu malee babal'achuu yookiin immoo yaa'uu hin danda'anii jechuudha. Weevii gosa kanaatiin mechanical waves jennaanii jechuudha. Their waves travel through a material such as vibrations of the particles of the material like water, wood, air, etc. Egaa akkuma nama dubbadde dambaliiwwan makaanikaalaa kuni socho'uudhaaf yookiin immoo adeemuudhaaf hollannaa paartikuloota materiaalii barbaachisaa jechuudha. Paartikiliin hollatu naannoo sana hin jiru taanan weeviin gosa kanaa daddarbuu hin danda'u jechuudha. Paartikiliin bishaan ta'uu danda'a, muka ta'uu danda'a, qilleensa ta'uu danda'a. Garuu dirqama jiraachuu qaba. Maal ta'uudhaaf mechanical wavein daddarbuudhaaf yookiin immoo babal'achuudhaaf jechuudha. It is formed by the vibrations of materials particles. Egaa akkuma amma dubbanne kun maal nutti agarsiisa jechuudha. Mechanical waveonni kunniin yookiin immoo dambaliiwwan makaanikaalaa kunniin kan uumaman hollannaa paartikiloota materiaalii yookiin immoo wantoota isaan keessa daddarbaniiti yookiin immoo waan keessa yaa'an barbaadu jechuudha. Wantoota keessa yaa'an barbaadu. Wantoonni isaan keessa yaa'an sun paartikiloonni isaanii iddoo jiranitti yoo hollatan weeviiwwan sun yookiin dambaliiwwan sun daddarbuu danda'u jechuudha. Examples of mechanical waves. Egaa fakkeenyota mechanical waves hedduu kaasuu dandeenya. Sound waves. Dambalii sagalee fakkeenya dambalii mekaanikaalaati jechuudha. Yoo paartikiliin jiraate malee yookiin immoo yoo dabarsoon wayii yookiin immoo materiaaliin wayii yoo jiraate malee vaakiyuum keessa sagaleen daddarbuu hin danda'u jechuudha. Egaa kun eksperimentiidhaanis kan mirkanaa'edha jechuudha. Beljaar eksperiment jedhama. Eksperimentiin kana mirkaneessu jechuudha. Egaa dambaliin sagalee vaakiyuumii keessa yaa'uu hin danda'u jechuudha. Vaakiyuum keessa yaa'uu hin danda'u jechuudha. The other is water waves. Dambaliin bishaanitis akkasuma jechuudha. Tole amma immoo bishaan akkamitti dambalii makaanikaalii jechuudha. Egaa dambaliin bishaanii maal keessa yaa'a jechuudha? Bishaan keessa yaa'a jechuudha. So dambaliin kun yaa'uudhaaf bishaan jiraachuu qaba jechuudha. Bifa kanaan dambaliin kun akka yaa'uuf bishaan kun yoo jiraatedha dambaliin kun bifa kanaan kan socho'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu dambaliin miideemii yaa'uudhaaf yookiin immoo enerjii daddabarsuudhaaf miideemii barbaadu kun maal jedhama jechuudha? Mechanical wave yookiin immoo dambalii makaanikaalaa jedhamuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Paartikiliin bishaanii hollateet dambaliin bishaanii iddoo tokkoo gara iddoo biraatti babal'ata jechuudha. Waves on spring. Dambaliiwwan springoota garaagaraa yookiin jalala garaagaraa jiran sababa hollannaa yookiin sochii paartikiloota qaama springii saniin waan daddarbaniif it is an example of mechanical wave. Waves in strings and ET. Dambalii funyoo irra yookiin immoo haada warra jirullee akka dambalii makaanikaalaatti. Maaliif sochii paartikiloota wantoota maqaa isaanii dhoofne bishaan, qilleensa, string yookiin immoo funyoo warri hin jenneen kun iddoo jiranitti paartikiloonni isaanii socho'uudhaan waan uumamaniif yookiin immoo sababa uumamaniif jechuudha. The other is electromagnetic wave. Dambaliiwwan elektiroomagneetawaa ammoo maal akka ta'an amma ni ilaalla jechuudha. Electromagnetic waves do not require a medium to travel through. Dambaliiwwan elektiroomagneetawaa kan jennuun immoo wanta keessa yaa'an hin barbaadanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Vaakiyuumii keessa illee yaa'uu ni danda'u jechuudha. Mechanical wavein mediumii keessa yaa'uu barbaada jenneerra. Daddarbuudhaaf waan isa dabarsu wanti yookiin immoo maatariin jiraachuu qaba jechuudha. Qilleensa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, wantoota amma waamne stringii ta'uu danda'a. Garuu iddoon sun duwwaa ta'uu hin qabu jechuudha. Kan maali? Kan mechanical wave. Electromagnetic wave immoo they do not require any medium to travel through. Mediumii keessas socho'uu danda'u, akkasuma vaakiyuumii keessa illee socho'uu danda'u jechuudha. They are comprised of vibrating electric and magnetic fields and there are no particle vibrations at all. Egaa dambaliiwwan elektiroomagneetawaa kun yommuu socho'an sochiin paartikilii homaatu hin jiru yookiin immoo hollannaan paartikilii homaatu hin jiru jechuudha. Maaliif maal of keessaa qabu jechuudha? Akkuma maqaa isaanii irraa hubattan kan hollatan dirree elektirikii fi dirree magneetawaa qabu jechuudha.
dirree elektirikii fi dirree magneetawaa hollataa deeman kan ofii isaanii qabu paartikiliin hollachuudhaaf dirqama miti jechuudha. Yaa'insa dambaliiwwan elektiroomagneetawaa keessatti jechuudha. This means electromagnetic waves are able to travel through a vacuum. Egaa kun kan nutti agarsiisu electromagnetic wavein daddarbuudhaaf egaa sochiin paartikiloota barbaachisaa hin taane electromagnetic wavein vacuumii keessa yookiin immoo bakka duwwaa keessa daddarbuu akka danda'u nutti agarsiisa jechuudha. Examples of electromagnetic waves hedduu isaanii fudhachuu dandeenya jechuudha. Light egaa ifni nuyi arginu kun akkaataan inni aduu biraa ka'ee nu bira ga'u principally wave'itiin jechuudha. Kanaafuu garuu dambaliin wavii kun vacuumii keessa darbee nu bira ga'a jechuudha. Egaa dachee fi aduu gidduu iddoon vacuumii ta'e iddoon homtuu hin jirre jira jechuudha. Kanaafuu iddoo sana keessallee kutee darbee nu bira ga'a jechuudha. Ifni kun so ifa nu bira ga'u kana ifa adii yoo jenneen radio waves dambaliiwwan radio jar examples of electromagnetic waves fakkeenyota dambaliiwwan elektiromagneetawaati jechuudha. X-rays egaa raajiiwwan garaagaraa xiyya raajii inni kunis electromagnetic wave dha jechuudha. Egaa manneen yaala garaagaraa keessatti hospitaalota garaagaraa keessatti bal'inaan application hojiirra ooludha jechuudha. Gamma rays xiyyoonni gaamaallee akkasuma ultraviolet rays egaa UV rays kan jennuun isaan kunniin illee maalidha jechuudha electromagnetic wave dha jechuudha. Microwave wan fakkeenyaaf yommuu bilbila eriyaa keenya bira bilbillu wave kana energy akka itti erginu sila dubbannee turre jechuudha. Isaan kunniin fakkeenyota maaliti jechuudha electromagnetic waves dha jechuudha. Wave wan amma maqaa isaanii dhufne kun hundi isaanii ifni radio wave, X-ray, gamma ray, ultraviolet ray, microwave hundi isaanii electromagnetic wave dha jechuudha. Daddarbuudhaaf mediumin dirqama isaanii barbaachisu jechuudha. Vacuum keessa yookiin immoo bakka duwwaa keessa yaa'u yookiin immoo babal'achuu ni danda'u jechuudha. Electromagnetic waves transport energy both through vacuum and matter. Egaa electromagnetic waves kun energy daddabarsuu kan danda'an yookiin immoo propagate ta'uu kan danda'an bakka duwwaa keessa yookiin immoo vacuumii keessa illeedha maatarii keessa yookiin immoo wantoota keessa illee daddarbuu danda'u jechuudha. They have the same speed in vacuum. Egaa vacuumii keessatti electromagnetic waves kan jenneen kun saffisa wal fakkaataa qabu jechuudha. Saffisni isaanii kun 3 times 10 to the power of 8 meter per second. Egaa saffisa kana lakkoofsa kana saffisa ifaatiin beektu jechuudha. Egaa saffisni ifaa 3/10 power 8 meter per second akka ta'e yeroo garaagaraatti dhageessanii beektu ta'a. Kanaafuu electromagnetic wave kun hundi isaanii vacuum keessatti saffisa hamma kanaa qabu jechuudha. Garuu yeroo darbee ilaalleera waa'ee wavelength waa'ee frequency ilaalleera jechuudha. Egaa tokkoon isaanii white light, X-ray, gamma ray, microwave, radio wave kan jedhe tokkoon isaanii wavelength fi frequency adda addaa qabu jechuudha. Dheerina dambalii garaagaraa fi frequency garaagaraa qabu jechuudha. Hundi isaaniitu kan dhuunfaa isaanii qabu jechuudha. According to the direction of vibration of the medium's particles relative to the propagation of waves are classified into two. Egaa sila dambaliiwwan iddoo lamatti qoonnee maalirratti hundoofnee qoonnee vacuum keessa yaa'uu danda'uu fi yaa'uu dadhabuu isaan irratti hundoofneeti jechuudha. Kanneen vacuum keessa yaa'uu danda'an electromagnetic wave jenneeni. Kanneen immoo vacuum keessa yaa'uu hin dandeenye yaa'uudhaaf maatarii yookiin immoo mediumii kan barbaadaniin mechanical wave jenneeni jechuudha. Amma immoo kallattii babal'insa yookiin immoo kallattii sochii hollannaa paartikilootaa fi kallattii sochii dambalii irratti hundoofneet weeviiwwan iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. Kallattii maal irratti hundoofne? Kallattii hollannaa paartikiloota miidiyemii yookiin immoo wanta dambalii daddabarsu sanaa yookiin wanta keessa yaa'u sanaa akkasuma kallattii dambalii sana irratti hundoofneet weeviiwwan iddoo lamatti qoonnaa jechuudha. Isaan kunniin immoo transverse waves dambaliiwwan transversii fi longitudinal waves yookiin immoo dambaliiwwan longitudinal jennaani. Transversii maal akka ta'e longitudinal maal akka ta'e itti dhufna jechuudha. Jalqaba irratti transversii haa ilaallu. A transverse wave is a wave where the direction of propagation of the wave is perpendicular to
the direction of vibrations of particles of the medium. Transverse wave kan jennuun kallattiin babal'iinsa dambalii fi kallattiin hollannaa paartikiloota wanta dambaliin keessa yaa'u waliif perpendicular yoo ta'e yookiin immoo koofa sirrii yoo waliif uuman transverse wave jennaan jechuudha. Yookiin immoo dambalii transverse jennaan jechuudha. Maal jenne kallattiin babal'iinsa wave yookiin immoo yaa'insa wave fi kallattiin hollannaa paartikiloota mediumii yoo perpendicular waliif ta'an transverse wave jennaan jechuudha wave sana. In other words, in transverse waves, the directions of the particles' vibrations are at right angles to the direction of energy transfer or wave movement. Egaa jechuma biraatiin isuma duraa sana irra deemnee yommuu ibsinudha jechuudha. Transverse wave keessatti kallattiin hollannaa paartikilootaa fi kallattiin sochii dambalii qofa sirrii waliif uumaa jechuudha. Kallattiin hollannaa paartikilootaa fi kallattiin sochii dambalii qofa sirrii waliif uumaa jechuudha. Fakkeenya asirratti ilaala. Amma dambaliin kun bifa kanaa yaa'aa jira yoo jiraate fakkeenyaaf dambaliin kun yookiin kan stringii jechuu ni dandeenya yookiin kan bishaanii jechuu ni dandeenya. Egaa dambaliin kan yaa'aa jiru kallattii kanatti jechuudha. Dambaliin kan yaa'u kallattii kamitti? Kallattii kanatti dalga deemaa jechuudha. Garuu paartikiloonni kun idduma jiranitti amma fakkeenyaaf paartikiliin kun funyoon kun asii socho'aa ta'e paartiin kun idduma jirutti oliif gadi socho'a jechuudha. Kanaafuu kallattiin sochii paartikilii oliif gadi, kallattiin sochii dambalii immoo dalga ta'a jechuudha. Yeroo kana kallattiin hollannaa paartikilootaa fi kallattiin sochii dambalii waliif perpendicular ta'a waan ta'eef dambalii gosa kanaatiin transverse wave jennaanii jechuudha. Examples of transverse waves. Fakkeenyota transverse wave hedduu isaanii kaasuu dandeenya jechuudha. All electromagnetic waves. Egaa dambaliiwwan electromagneticii hundi isaanii fakkeenya transverse wave jechuudha. Hundi isaanii iyyuu jechuudha. Waves on string. Waveewwan string yookiin immoo funyoo irra jiran. Fakkeenyaaf funyoo kana iddoo kana qabne yoo sochoosne funyoon kun maal ta'a jechuudha bifa kanaan wave uuma jechuudha. Garuu paartikiliin funyoo kana idduma jirutti oliif gadi socho'a jechuudha. Kanaafuu kallattiin dambalii gara kanatti yommuu ta'u kallattiin vibration paartikiloota ammoo asii oliif gadi ta'a waan ta'eef maal ta'a jechuudha transverse wave ta'a jechuudha. The other is longitudinal wave. Egaa longitudinal wave kan jennuun immoo kan akkamiiti kan jedhutti dhufna jechuudha. In longitudinal waves, the direction of propagation of the wave is parallel to the direction of vibrations of particles of the medium. Egaa amma immoo kallattiin babal'iinsa dambalii fi kallattiin hollannaa paartikiloota miidiyeemii paralaalii yoo ta'e yookiin immoo sararuma tokkorra yoo ta'e dambalii sanaan dambalii longitudinaalii jennaanii jechuudha. Kallattiin babal'iinsa wave yookiin immoo dambalii fi kallattiin hollannaa paartikiloota miidiyeemii yookiin immoo dabarsoo wave sanaa yoo waliif wal tarrete yookiin immoo paralaalii yoo ta'e yookiin immoo sararuma tokkorra yoo ta'e wave sanaan longitudinal wave jennaanii jechuudha. This means the vibrations are forward and backward along the wave. Kan jechuun maal jechuudha? Hollannaan kun kallattiidhuma wave irra ta'etti duubaaf duratti ta'a jechuudha. Sararuma wave irra yaa'u sana irra garuu idduma jiru sanatti duubaaf dura. Sira oliif gadi jennee amma immoo maal ta'a jechuudha? Duubaaf duratti hollatu jechuudha. Propagation of longitudinal waves results in the areas of compressions and rarefactions. Egaa yaa'insi longitudinal wave kuni naannoowwan lama uumaa jechuudha. Compression fi rarefactions uumaa jechuudha. Egaa maal akka ta'an ni ilaalla jechuudha. Compression jechuun iddoo paartikiloonni walitti dhiyaatanidha jechuudha. Rarefaction jechuun immoo iddoo paartikiloonni walirraa fagaatanidha jechuudha. Fakkeenyaaf dambaliin tokko kallattii kanatti yaa'aa jira hoo ta'e egaa dambaliin kun yaa'uudhaaf paartikiloonni bifa kanaan hollachaa jiru jechuudha. Paartikiloonni kun amma idduma jiranitti duubaaf duratti jechuudha. Yoo ilaaltan amma paartikiloonni kun duubaaf duratti.
Iddoo paartikiloonni walitti siqan kanatti yommuu walitti siqan kana kompireeshiniitu uumama. Yommuu immoo kanatti walirraa fagaatan kana rifaakshiniitu uumama jechuudha. Kallattiin ollannaa keenya immoo paartikiloonni keenya kunoo to and fro or forward and backward bakkuma jiranitti socho'u jechuudha. Egaa weevii gosa kanaatiin longitudinal wave jennaanii jechuudha. Examples of longitudinal waves are sound waves. Animation kanarraa yommuu ilaaltan fakkeenyaaf amma sagaleen kuni speakerii kanarraa yookiin sagalee guddistuu kanarraa maddee yommuu deemu dambaliinsaa bifa kanaan yaa'a jechuudha. Egaa kan amma isin argaa jirtan kun yaa'iinsa dambaliiti jechuudha. Dambaliin garamitti yaa'a jechuudha? Kallattii kanatti yaa'aa jiraachuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Paartikiliin garamitti yaa'aa kan jedhu hubachuudhaaf amma paartikiloonni isin argitan kun paartikiloota qilleensaati jechuudha. So paartikiloonni qilleensaa kunniin iddoo jiranitti duubaaf duratti socho'u jechuudha. Paartikiloota kana yoo argitan iddoo jiranitti duubaaf duratti socho'u jechuudha. Gidduu gidduutti iddoon ispeesii qabu kun iddoo paartikilii baay'een hin jiru kun rarefaction kan jenna sana yommuu bakka nu bu'u iddoon immoo paartikiloonni baay'atan kun immoo iddoo kompireeshinii ta'a jechuudha. Kanaafuu garuu kallattiin yaa'iinsa dambaliitis kunoo kan agartan kallattiin yaa'iinsa dambaliitis akkasuma kallattiin vaayibireeshinii yookiin immoo kallattiin hollannaa paartikilootaatis maalidha jechuudha? Sarara tokko irra jiru yookiin immoo waliif paralaalidha jechuudha. Kanaafuu dambalii gosa kanaatiin dambalii maalii jennaan jechuudha? Dambalii longitudinaalii jennaanii jechuudha. The other is wave on spring. Dambaliiwwan spring irra jiran akka longitudinal waveetti fudhachuu dandeenya jechuudha. Slingiiwwan garaagaraa yoo fudhanne akka longitudinal waveetti fudhachuu dandeenya jechuudha. Pressure waves. Dambaliiwwan dhiibbaallee yoo fudhanne maal ta'a jechuudha? Fakkeenya longitudinal wave ta'uu danda'a. Egaa fakkeenyaaf slinkii kana yoo fudhanne wanti kun yommuu socho'u gara kanatti yommuu socho'u naannoo tokkotti maal ta'a jechuudha? Kompireeshiniitu uumama jechuudha. Walitti siqiinsaatu uumama. Naannoo tokkotti immoo ekspaanshiniitu uumama yookiin immoo reerfaakshiiniitu uumama jechuudha. Egaa yeroo darbanii yaadattu wave lengthii yommuu ilaallu wave lengthii jechuun fageenya kirestii walitti aanan lama gidduu jiru yookiin immoo fageenya tirafii walitti aanan lama gidduu jiru jennee dubbanneerra yookiin immoo complete cycle tokko xumuruuf fageenyi jiru hammamii kan jedhu ilaaluuf yaallee ture jechuudha. So as keessattis longitudinal wave keessatti wave lengthiin tokko compressionii tokko hamma compressionii biraatti yookiin immoo expansionii tokko hamma expansionii biraatti kan jiru safaruudhaan wave lengthii isaa baruu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aa kan amma ammaatti ilaalle fakkaata jechuudha. Kanaafuu isinis hamma ammaatti chaanalicha subscribe godhin jirtu yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan badda akkasumas anaallee ni jajjabeessa. Qabiyyee itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a.